Haramo video simbarsiisu irraa fayyadamtu jedhee yaadessiniin qabadhee dhiyaadhee jira. Amma xumura video kanaatti yoo hordoftan barumsa guddaa akka irraa argattan nan amana. Akkasuma immoo video kana yoo jaallattan share gochuudhaan hiriyoota keessaniin gahaa. Yaada qabdan immoo commentii jalatti naa barreessuun dagatina. Kallattiidhumaan gara video kootiittan isin dabarsa. Turtiin keessan na waliin haa ta'u. Egaan jaallatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota kooti mata dureen viidiyoo koodha gaa'ela irratti kan xiyyeeffatudha. Gaa'ela fayya-qabeessaa jira. Gaa'ela fayya-qabeessaa ijaarrachuufis ta'e gaa'ela keenya akka fayyaa hin qabne gochuudhaaf ga'ee kan qabu namni baay'een gaa'ela fayya-qabeessa gaafa jennu gaa'elli dhukkubsataan jiraayyuu jedhee yaaduu danda'a. Eeyyeen gaa'elli fayya-qabeessi jira. Gaa'elli dhukkubsataan jira. Keessumaa yeroo si'anaa keessa gaa'elli fayya-qabeessi daraan xiqqaataa gaafa adeemu gaa'elli dhukkubsataan baay'achaa adeema. Ilaalchi fi xiyyeeffannoon namni gaa'elaaf qabu ammuma gadi bu'aa adeemu gaa'elli namaas fayyummaan isaa gadi hir'ataa adeemaa jira. Garuu hubannoon keenyaa fi ilaalchi keenya gaa'elaaf nuti qabnu olaanaa yoo ta'e gaa'ela keenya gaa'ela fayya-qabeessa goonee ijaarrachuufis karaa salphaa ta'eetiin jireenya gammachuu fi nagaa qabaachuudhaaf nu dandeessisa jechuudha. Kanaaf immoo ga'ee nurra jiru ba'uun gaa'ela keenya fayya-qabeessa taasisuu fi dirqama keenyadha jechuudha. Mee gaa'ela fayya-qabeessa keessatti egaa gaa'ela dhiirri tokkoo fi dubarri tokko gaafa walii wajjin walitti dhufee jireenya mataa isaatii uummatu gaa'ela jedhama. Gaa'elli dhala namaa hundumaaf iyyuu qabeenya walqixa kennamedha. Waaqayyo nama hundumaa fi qabeenya walqixa ta'e kan kenne gaa'ela. Haalli namni ittiin gaa'ela uummatu garaagariyyuu haa ta'u malee garuu dhiirri tokkoo fi dubarri tokko gaafa walii wajjin dhufanii jiraachuu qabanii gaa'ela jedhama jireenyi isaa walii wajjin jiraatan. Kanaafiyyuu kan isa sooressaas gaa'ela jedhama, kan isa hiyyeessaas, kan isa fokkataas, kan isa bareedaa fi gaa'ela jedhama jechuudha. Kanaaf qabeenya walqixaati jechuudha. Kanaatiif qabeenya walqixaa waaqayyo dhala namaa kanaa kenneef immoo gaa'ela fayya-qabeessa godhee akka ofiifisitti boqotu, akka dhaloota biraafis fakkeenya ta'u, akka waaqayyotti gammachiisutti jiraachuudhaaf immoo namoota lamaan wajjin jiraatan sana keessaati ga'ee olaanaa kan qabu eenyu. Jarri lachuu ga'ee qabaatan iyyuu malee caalattiyyuu gaa'ela isaa jabeessee qabachuu kan danda'u qaama lamaan gaa'ela wajjin ijaarratan keessaa namni tokko ga'ee guddaa qabaachuu qaba yookiin immoo itti gaafatamummaa guddaa ofirraa kaa'uu qaba jechuudha. Dhiirri tokko dubartii malee hin bareedu. Dubartiinis akkasuma dhiira malee hin bareedu. Dhiirri fi dubarri gaafa walitti dhufanii jireenya mataa isaanii ijaarratanii foon tokko macaafa qulqulluutu nu deeggara. Dhiirri haadha isaa fi abbaa isaatirraa bahee haadha manaa isaatti maxxanee ni jiraata. Sababni isaayyuu haati manaa isaa gaafa gara gaa'elaatti walii wajjin galanii foon tokko ta'anidha. Kanaaf gaafa haadha manaa isaa wajjin jiraachuu qabe dhiirri tokko qaama guutuu ta'a yookiin nama guutuu ta'a. Isheenis gaafa abbaa manaa ishee wajjin jiraachuu jalqabdu qaama guutuu taati jechuudha. Kanaaf isaan walitti dhufanii foon tokko ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 2:18 irratti waaqayyo gaafa Addaamiin uume Addaam qofaa ta'uunsaa waaqayyoon hin gammachiisu. Kanaaf waaqayyo Hewaan foon isaarraa baaseetu foon isaarraa hojjetee hin kenneef. Nu isarraa gaa'ela ofii keenya filannoo keenya gaa'ela dhaabbachuu hin qaba gaa'ela dhaabbachuu hin qabu jennee waan irratti yaadnee nuyi murteeffannee osoo hin ta'in gaa'elli waaqayyotu yaadee dhala namaatiif kenna. Kanaaf jireenya keenya keessatti gaa'elli dhala namaa fuuldurattis ta'e waaqayyo fuulduratti kabajamaadha yookaan immoo bakka guddaa kan qabudha jechuudha. Kanaatiif gaa'ela bakka guddaa qabu kana nuyi immoo fayya-qabeessa goonee bara jiraannu keessatti akka itti jiraannuuf boru nuyi gaa'ela fayya-qabeessa dhaabbanne gaa'ela fayya-qabeessatti jiraachaa jira yoo ta'e ijoollee keenyaaf illee gaa'ela fayya-qabeessa akka isaan dhaabbataniif fakkeenya gaarii taanaaf yookaan dhaloota biraatiifis namoota kaaniifis gaa'ela fayya-qabeessa akka dhaabbataniif fakkeenya taanaaf jechuudha. Kanaaf gaa'ela fayya-qabeessa dhaabbachuuf egaa namni gahee qabu inni guddaan qaama lamaan keessaa dubartiidha. Dubartiin gaa'ela fayya-qabeessa dhaabbachuuf gahee olaanaa qabdi.
dhiira caalaatti. Inni dhiiras gaa'ela isaa gaa'ela fayya qabeessa taasisuudhaaf gahee olaanaa haa qabaatuyyuu malee dubartiin caalumattiyyuu gaa'ela ishii fayya qabeessa taasisuudhaaf gahee olaanaa qabdi jechuudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 10 irraa kaanee yoo dubbifannu dubartii mana ishee qabuu dandeessu eenyutu argata? Ishee warqee gati jabeessa mi'a miidhagaa gati jabeessa kamirrayyuu ni caalti. Abbaan manaa ishee ni amanata, qabeenyi isatti ni irratti. Dubartiin tokko abbaa manaa isheetiif qabeenya isheeti. Abbaan manaa haadha manaa isaa namiiti jedhee yaadu hin amanata. Ammamiyyuu hirrina yoo qabaate, ammamiyyuu rakkina yoo qabaate, dubartiin gaa'ela fayya qabeessa gochuu barbaaddu, gaa'ela fayya qabeessatti jiraachuu barbaaddu, abbaa manaa ishee hirrina abbaa manaa ishee qaawwaa abbaa manaa ishee hirrina mana ishee keessa jiru baastee nama kan biraatti hin odeessitu, baastee nama kan biraatti hin mul'istu. Abbaa manaa ishee ammamiyyuu dadhabaa yoo ta'e dadhabbina isaa sana qabdee fi abbaa manaa ishee wajjin hin jiraatti. Abbaa manaa ishee amala gaarii hin qabu yoo ta'e amala abbaa manaa isheetii sana qabdee gara sirriitti fidu, karaa sirrii agarsiisu, karaa sirriirra buusuu kan danda'u dubartiidha. Dubartiitu dhiiraaf uumame. Ilaala, dubartiitu dhiiraaf uumame malee dhiiratu dubartiidhaaf uumame. Fakkeenyaaf Addaamitu dura dhalate, Addaam irraatii moo Hewaan uumamte. Dubartiin isheen dhiiraaf uumamte kun dhiira immoo karaa sirriitti yoonni amala badaa qabaateyyuu, yoonni yaada dogongoraa qabaateyyuu, yoonni karaa sirriirra hin jiru ta'eyyuu abbaa manaa ishee qabdee yaada gaarii, obsa gaarummaa, amanamummaa, qulqullummaa, qajeelummaa abbaa manaa ishee barsiisuudhaa fi abbaa manaa ishee karaa sirriirratti fidachuudhaa fi gaa'ela ishee gaa'ela fayya qabeessa godhachuudhaa fi dubartiin gahee olaanaa qabdi jechuudha. Yeroo ammaa kana keessa nama hundumaa fuulduratti dhiiras ta'e dubaroota biratti haalli kun baay'ina kana mul'achaa hin jiru. Namni gaafa walii wajjin osuma jiraatu gaa'ela keessattis haa ta'u, gaa'elatti galuudhaafis immoo wal qopheeffachaa jira haa ta'u, laachuun isaanii rakkina isaan gidduu jiru dafanii gara qaama isa kan biraatti dabarsu, dafanii yoo isa kana dhabee kan biraan nan argadha jechuun murtoo filannoo of keessa kaa'uudhaan gara karaa isaaniitti deemuu waan jalqabanii fi gaa'elli isaanii gaafa gaa'elatti illee galanii filannoodhaan waan ta'eef gaa'ela fayya qabeessa hin ta'u. Dubartiin gaa'ela fayya qabeessa ijaaruudhaa fi ofitti amanamummaa gahee guddaa qabaachuu qabdi. Amanamummaa, qulqullummaa, obsa danda'u abbaa manaa ishee barsiisuudhaafis gahee guddaa qabdi jechuudha. Gaa'ela fayya qabeessa keessaa amanamummaatu jira. Haati manaa abbaa manaa ishee irratti hamaa hin yaaddu. Innis immoo amaana irratti gooti jedhee hin yaadu. Bara jireenya ishee hundumaatti wanta gaarii gootiif malee wanta hamaa isa irratti hin hojjettu jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 12 irratti innis haadha manaa isaa akka foon isaatitti ni ilaala, ni jaallatas. Efesoonii boqonnaa 5 lakkoofsa 28 haati manaa abbaa manaa ishee akka foon isheetitti jaallatti, amaa irratti yaadduun amaa isaaf hin qopheessitu. Innis immoo haadha manaa isaa akka foon isaatitti ilaala, hin jaallata, hin kabaju. Gaa'ela fayya qabeessa ijaarrachuudhaaf egaa dubartiin gahee olaanaa qabdi. Akkasuma dhiirris gahee qabaa jechuudha. Jarri kun lamaan immoo gaa'ela isaanii fayya qabeessa godhanii tursiifachuudhaaf gahee isaan irraa eegamu hin baane yoo ta'e, ani maaltu na dhibee, ani maaltu na ilaallata, ani qofti moo kan jedhu yaadni kun jara lamaan keessa jiraata yoo ta'e gaa'elli isaanii akkasumayyuu gaa'ela fayya qabeessa ta'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu jarri lachuuyyuu bakka isaan irraa eegamutti gaa'ela isaaniitiin isaan lachuu foon tokko irrinni abbaa manaa irra jiru haadha manaattis dhagahamuu qaba, isheettis dhagahama. Irrinni haadha manaa irra jiru immoo abbaa manaa irraas waan mul'atuu fi isaan qaama tokko foon tokko waan ta'aniif irrina isaanii lamaan, qaawwaa isaanii lamaan, dadhabbina isaanii lamaan irratti wal cina dhaabbatanii waliif utubanii gaa'ela isaanii fayya qabeessa taasifachuu danda'u jechuudha. Efesooniin boqonnaa 5 lakkoofsa 22 irratti haati manaa abbaa manaa isheetiif hin abboomamte.
abbaa manaa ishee amala badaa qabaateyyuu abbaa manaa ishee karaa sirriirra hin jiru ta'eyyuu obsaan dandeessee fi abbaa manaa isheetiif abboomamuu isheetiin abbaan manaan immoo amala gaarii fi obsaan danda'u haadha manaa sanarraa barateetu gara yaada gaariitti yookaan namummaa guutuu yaada guutuutti dhufuu danda'a jechuudha. Abboomamuu ofii isheetirraa isaaf abboomamuurraan kan ka'e isaayyuu abboomamuu barsiisuu dandeessa. Inni nama biraatiif hin abboomamu yoo ta'e nama maatii isaaf hin ajajamne yoo ta'e haati manaa amala isaa kana yookaan immoo yaada isaa kana jijjiiruudhaan abbaa manaa ishee gara amala sirrii yookiin yaada sirriitti fiduu dandeessi jechuudha. Kanaaf haati manaa mana ishee keessatti abbaa manaa ishee karaa gaarii barsiisuufis ta'e yaada mo'attee qabuudhaaf gaa'ela fayya qabeessa ijaarrachuudhaaf ga'ee guddaa qabdi jechuudha. Kana immoo macaafa qulqulluutu nu deeggara. Kanaatiif haati manaa abbaa manaa ishee fakkeenya gaarii taate gaarummaa, garraamummaa, jaalala, gad of deebisuu, abboomamuu, obsa qabaachuuf wal danda'uu ni barsiisti. Haati manaa abbaa manaatii isheetiif fakkeenya gaarii ta'uu dandeessa jechuudha. Erga Phexros isa duraa boqonnaa 3:1-5 yoo dubbifattan argachuu dandeessu. Fakkeenya gaarii abbaa manaa isheetiif ta'uu dandeessa. Amanamummaa barsiistii, garaamummaa barsiistii, gad of deebisuu barsiistii, wal danda'anii wal wajjin jiraachuu barsiistii. Haati manaa gaariin mana ishee kan ittiin qabachuu dandeessu abbaa manaa isheetitti amala gaarii agarsiisuu isheetiin. Abboomamuu, garaamummaa, qulqullummaa, qajeelummaa, amanamummaa abbaa manaa ishee barsiisuudhaan gaa'elli ishee fayya qabeessa ta'ee akka turu gochuu dandeessi jechuudha. Kanaatiif gaa'ela fayya qabeessa dhaloota baay'ee biraa dhabame, dhaloota baay'ee biraa fagaate sababni akka babal'atu akka baay'atu godheef gaa'elli fayyaa hin qabne namni qaamni lamaan gaa'ela walii wajjin ijaarratan suni gahee isaanii qixa sirriin hin baane waan ta'eef jechuudha. Kanaatiif namni hundumtuu gaa'ela isaa keessatti keessumaa dubartoonni ilaalcha gaa'elaaf qaban ani maaltu na dhibe ani bichaan jechuutirra ga'ee isaanirraa eegamu ba'anii abbaa manaa isaaniitti fakkeenya gaarii. Namoonni gaa'ela keessa jiranii namoonni immoo gara fuulduraatti gaa'elatti galuudhaaf qophaa'anis yaada qajeelaa ta'e mana isaaniitiif sammuu bilchaataa ta'e gaa'ela isaaniitiif hin qabaatan yoo ta'e gaa'elli isaanii gaa'ela dhukkubsataa ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni gaa'elatti galanii jiraatan illee gaa'ela isaanii gara fayyummaatti deebifachuudhaa fi gara fayya qabeessaa taasifachuudhaa fi abbaa manaa isaaniitiif abboomamuu, gaarummaatti agarsiisuu, yaada sirrii hubachiisuu, abbaa manaa isaanii yaadaan mo'achuu qabu jechuudha. Dubartiin ogeettii uumamumarraa kaasteeyyuu waa hubachiisuudhaa fi waa hubachuudhaan yaada sirriitti nama deebisuudhaaf ogummaan dubartii baay'ee. Kanaaf dhiirarra caalti jechuudha. Kanaaf dubartiin gaa'ela fayya qabeessa ijaarrachuu keessatti gahee guddaa waan qabduuf nunis dhaloota boruutiif fakkeenya ta'uudhaan ijoolleen keenya boru nu irraati gaa'ela fayya qabeessa baratanii arganii gaa'ela fayya qabeessa akka uummatanii fi nunis har'a gaa'ela keenya gaa'ela fayya qabeessa taasifachuun gaariidha jechuudha. Hubannoo fi ilaalcha xiyyeeffannoo nuti gaa'elaaf qabnu wanta hundumarrayyuu dursa kan argachuu qabu ta'uu qaba. Gaa'elli keenya gaa'ela macaafa qulqulluudhaan deeggarame yookiin dhugaa waaqayyootiin deeggarame ta'uu qaba jechuudha. Gaa'ela ammayyoome osoo hin ta'in